achi fiiga shiruma alagaan keessi kiyya dhiiga maqaa kiyya kana sunis bacancaqee kunis bacancaqaa laalii naannoo dataa anaan na jibbeetu horii koo jaalata naman ta'e malee osoo lafatee anayyuun qooddata dandeessuun baay'ee ofitti dhaartee dhaamsa tokko diina isheef dhaartee imimmaan lolaasaa akkasitti jirti inna bidda qabsiistii na gubuudhaaf deemtu waa hojii godhattee deemsa kiyya dhiitu ba'aa gala kiyya na laaltee hubattu maal inni rakkoon kee ifattu dubbattu dhiisi dabar yaadin wanta kan keentaani fudhachuuf hin aadin si baruun dadhabe fuulli kee mul'atu deemsi kee halkanii afaan kee dubbatu dhiisitti haafu anaaf homaa miti kophaatti dhiinyaattee na waliin sirbitaa maali obboleetti koo maali obboleessa koo karaan koo kootumaa maaliif na jibbitaa daba kan koo yaaddus gaarii kan kee yaada du'a kan kee fedhu jiruu kee barbaada jette dandeessuun kan garaa dubbachaa imimmaan ishee dhandhamaa unacha inni ati hiqa koo jibbitee badii koo faarsitu inni ati na sakaaluuf suba afarsitu maali obboleessa koo maali obboleetti koo warri hundaaf firaa gubbaa kee nama malee keessa kee waajjira dandeessuun amma karaa argatte fakkaatti dugdaa ishee dhaabbattee miira fuula ishee afaan ishee waliin quuqasaa darbatte ilaa yaa namaa ilaa yaa firaa garii wal jibbinee kan wal kuunee gidiraa Stop. Deegaan kee dhumateera. Deegaan qofaa miti. Ani yaada waan ofiin miti amma tanan. Akka seeratti deeqaa lama siin jenne deeqaa lama caalaa dabartee hedduu haasawaa turte. Maaliif jennaani nuti toleetii dhaggeeffachaa jirra. Baay'ee yaada kasan amma yaada kanaaf garuu si dhaabuu keenyaaf dhiifama. Yarna anjal kabetumman. Okay, ani kanin jawani. Hedduu bareedaadha. Yaada gaariidhasi. Walaloo isaatis osoo sila hanga duwwaasatti osoo dhageenye hedduu natti tola. Garuu namoonni biraatis ni jiranii. Eenyuutti maqaan kee? Abuu Kabbade. Maqaan koo Abuu Kabbade. Abuu ayyee. Yeroo biraatiif wanni ati gootu Abu Abuye dhagaan jira adnaan Abu kiyya yeroo biraatiif waan ati gootu jechoota akkata dheeraa kana laal deeqaa takkaaf lama keessatti gabaabsi isa sinja'a kanarraa kanaf immoo hin jarjarinii sagaleen keetillee nigizee haasootu sirriidha. Amma waan akka gartee waraqaa gara gagalchaadhaa dubbisaa jirtuuti natti fakkaataa. Kunis hir'ina tokko kanas waan hundaa'u sammuutti qabadhu ofii keetiif shaakaluu si barbaachisaa. Ani gama xiyyaa inni xiyya kanumaa abbuu koo bagaruu dhufti. Garuu namoota hedduu jira dorgomtoota baay'ee jira si wajjin ani gama xiyyaan hanganuman qabaa waan isaan sin jedhan dhaggeeffadhu. Baay'ee hedduu naa galatoomi adinaan keenya. Maandisoo. Haalee yaada stileeressu garuu waan dubbisa gankeeraa dhagaa ture. Walaloo barreeffama waraqaa irraa hordofaa turte. Kanaaf moor bakka barreeffamaa yoo waraqaa irraa dubbiste rakkoo qabu. Garuu bakka barreeffama kan keetii cheek gootee yeroo dubbistu osoo dogoggorin yeroo dubbistee baay'ee namatti tola. Walaloon kan kee yeroo jalqabduuf yeroo deebitee hafuura keetti galfattee silaa mana rukutuu maltee iddoo hin bu'in bakka manatti rukutuu barbaadu deebitee egalee walaloo jalqabdee gaafa buutu yookaan mana rukuchiisi
Yokamu yaada si deemee mana marsala. No. Abacarnaan. Koi. No. Asitti no abadan. Aynı gesu açım bu tepede taatla. Observnaan. Yaada. Aynı gesu. Yaada ki kenna sara fero. Okay. Na wani sirara ke isa wani ka yadalo mata ke di kabda tagalen ke pawri kaba wanta gamati jama tore wanta namati ma tore ke sa sagale ke ulke dubata bright da bayi ifa kaba jecho tara jete dubata ana fumo gije butu da matina go okay kafte yo butu da matina go walau ke gije bara istumo an story jaba wante akka amma kana go itigaru bright di itu dia nanti gabah setega saja yang namanya strategi sedang segala. Nah wawasan sebab ada mata kijati, akawalan itu cuma naftai ranaf, nada lah mereka kalau berarti. Ayah itu naga tu. Karena dia ada dapat takap dah. Yes. Ani maal seete maandis isa duran daabbadan ni morman maalif jennaani waani mormoolin qaban walaloo takka hangammaan tanaa nama walaloo fidee dhufe keessaa walaloon laal siilaayu dirsat waan jaamu tokko waan ta'u jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti osoo mucaan kun xumuree silaa galmasaa ni gahe sa'aa isaatu dhume yeroo isaatu dhumeetti dhaabne malee akka jirutti dhaggeeffachaatiin jiran jalqabarraa kaasee hanganni bakka itti dhaabetti walaloon akkasitti gisee wal jala deemaadhaa deemtu jalqabaa fi bu'uura isaa idduu waggaa xumuramus akkaataa itti xumuranii jira jechuudha. Namni kuni eenyu maqaan isaa Abbu kanaafin Abbu jeesin jenni nama ogummaa aartii kana qabudha. Akkana jaatutti waa'ee aartii ni beeka bakka akkaataa itti barreeffama luugaa barreeffamni akkamitti barreeffamaa akkamitti eegalaa akkamitti xumuramaa bakka sana ilaalaa jiran isin eegalaa kanaafin maandisiidhaan mormuu barbaade kun immoo mirgee jiree. Okay. Garuu kanaa mormitu gaafaan gurbaa kana hin madaalu jedhee akka yaadaatitti yaada isa barsiisu kenneef akka yaadaatitti yaada isa barsiisu kenneef jechuudha. Seera koomentii gaafa namaa kennitu koomentii bitti uf jabeessu kenneef because akka inni fira rafu waan hin barbaanne. Ana buutisi jechoota irratti waan kaafteef jechoota dogoggora tokko illee no anaaf immoo sirrii miti. Anaaf walaloo gaafa dubbisu yaa walaloo gaafa ka'ee bu'u inni nu gaafa teessitti hima. Ani akkanaan ta'e asiin kana ta'e kanaan ba'e akkana ta'e jedhee gaafa bu'u agartee marraa lama jedhee bu'e jechuudha. Yeroo takka marraa lama jedhee marraa lammaffaa irratti utuu hin bu'ini marraa sadaffaa singilii takka yeroo itti dabaluu jira mana rukuchiisuuf jecha dhaggeeffataatiin jira. Kana inni illee sitti himuu danda'a. Anduwaati walaloo hanga jalqaba kaase. Akkatti wal mormine amiin Abdulubaa. Sirriitti si morma malee sirriitti si morma abbuu biyya waanaan sitti meedha dhaggeeffadhu walaloo kan kee akka dhangaa qabutti dhiyeeffadhu tikootu anaan siin jedhe. Adeeroo kee kanarratti illee yaada kiyya ibsadhee abbuun garuu dorgomaa hanga ammaa dhufe keessa anaaf. Dorgomaa hanga ammaa dhufe keessa paaworii sagalee isaa dhama walaloo maal qabu jaaladhee fi jira akka darbuutti immoo abdii guddaan qaba kaardii kiyya qopheeffadhee fi jira. Koi fedhaa beeku. Amiin anaaf Abdulbaasi amiin. Bara isin lachuu bar Arnaan wanti isin wal mormisu tokko illee jiru bar. Atillee maandis illee yaaduma akka tokkoo qabdu bar. Jabina mucaa maandis illee ofirra rafini jabaadhu waan gaarii harkaa qabdaa jedhaa jira. Atillee waan gaarii dhiyeessitee jabaadhu jechaa ni jira.
Silachuu kanuma jechaa jirtan afaanuma adda addaatiin dubbataa jirtan malee waanuma anillee yaadni akka qabu yaadni Arnaanii fi yaadni Mahandis yaada silaa obboleessa kiyya afaanillee kennuu qabu jechuudha. Sigalee? Kanaaf obboleessa kiyya Abbuu Kabbada maal gochuu qabda beektaa? Walaloo kan kee cuunfi choota bareedaa akkatti dhiyeessitee dhufte kana humna kan kee humna sagalee kan keetii kana akkanumatti fayyadamiitii yeroo itti aanullee garuu osoo hin dheeressin waan mi'aaya waan jabaa akka ammaa kana nuu dhiyeessi deeqaa maal yaa kan kee osoo fixatin yoo dhaabde booddee mutuu wannoota komiidhaa kanaaf waan bareedan yeroo qabadhuuti yaadni Arnaanii fi yaadni Mahandis kennan yaaduma akka tokko waan si utubu waan si ijaaru waan si jabeessu jechuudha. Yaadni Arnaan yaadni Mahandis kenne anallee na keessa jira jechuudha. Humna qabdu kana itti jabeessi. Garuu injiraami gidduutti dhaabataa gaa jedhaa waan gootusan dhaabi. Sigalee? Akkasitti tuffii marsaa itti aanuuf anaaf jechuudha. Anaaf. Akka yaadachiisatti Amiki akka yaadachiisatti okay adeemu dubbata akka yaadachiisatti maal si jechuun barbaade jedhaafu siif gala jedhee yaada sansaka jirani sansaka haala itti deemtu maalli garee fissat gajarri jettisan yaa'insa isa isuma san nasirreessi Abuki isa qofa nasirreessi okay yaa'insa isa akka gura namaa seenutti isa qofa nasirreessi dabalatan qaba takka hanga waan sagantaa kana eegalle akkati daanyoonni wal karakaranii hin beekan atillee dhaggeeffadhu